Kareellaa yoo naabitte malee siin dhaqu. Yoo daabboo si naabitte malee siin dhaqu jette. Akka daa'iman godhatiniiti kiristaanummaan amantiidhaa siin jedhe. Tasgabbaa'ee akka nama barateettaa sa'i obboleessa akka daa'imaatti Tasgabbaa'ee naasuuf isa waan tasgabbummaati natti hin himtu. Gidduu seentee miisii wajjin otoo haasa'u jedhu gidduu seentee dhiira waan taateef gidduu seente. Gosh dhiira waan haasoftu ragaa dhannatti haasa'e. Tasgabbaa'ee kamaal ati bar amantii erga jaarraa waggaa 600 deenga dhufee wajjin haasoftaa baranii amantii xiintii qabatan sitti haasa'eera. Waggaa daqiiqaa tokko iyyuu haa ta'u waan si gaafadhe kiristaanummaan Warra amantiidhaa dheengadda dhufe taatee warra dheengadda dhufe taatee na dursitee haasa'aa jirtaa bar. Aloo. Mee obboleessoo waan si gaafadhe naa deebisuu dandeessaa? Jaarraa amantiin keessa hin galle natti himi biyya kana keessa sa'aa ta'u biyya addunyaa irratti kan jalqabe natti himi. Abboo aloo kiristaanummaan amantii ta'uuf ragaa qabdaa? Kiristaanummaa jechuun hiika isaa sirrii sitti himu? Hiika sin gaafanne difineeshinii isaa kiisii kaawwadhu waan si gaafadhe kiristaanummaan amantiidha moo amantii miti? Jalqaba hiika kiristaanaa beektaati. Jalqabaaf xumurallee dhiisi kiristaanummaan amantiidha moo amantii miti? Hin beektu taanaan maana gaafattare. Anaabboonii gidduu otoo namni meeqa si dura dhufe callisee taa'u xulxul jettee gidduu seentee amma waan si gaafatamte deebisi. Ammati bar foloowarii guddifachuuf jettee namootas waa'ee kanaas irratti muuxannoo hin qabne maa sobatte sobaan jaanjistee karaarraa qabu barbaadda. Nattaasai maa sodaate. Dhaggeeffadhu foloorii yoo ta'es waan zarmaan zariin kee hin qabne qabna. Zarmaan zarii dhiisati zarmaan zariin kee Harargee keessaan baane zarmaan zarii kee maalan beeka dhiisi. Dhiisi waan foloorii dhiisi naamni dhiisi waan xixiqqoo akkanaa kana dhiisi bira kuti ati. Chigreellee piyurliin naa waraano. Amma waan sirrii wayii wal taasofna. Waan sirrii waan dabaa miti kiristaanummaan amantii ta'uudhaaf ragaa naa kennisiin. Hiika isaa beekta jalqaba hiika kiristaanaa beektaati. Hiikaaf hidha sin gaafanne hidhaa isaa hiikaasaas hidhi yoo barbaadde hiikii sin galchu sun waan si gaafadhe kiristaanummaan amantiidha jette amantiin koo kiristaanati kiristaanummaan amantii ta'u ragaa naa kenna. Ati islaama taatee na duuba dhalattee akkamitti waa'ee koo na gaafachuu dandeessa? Islaama amati namoota jaarraa waggaa 600 nama dheengadda dhufe dhaabar akkamitti akkas kiristaanisa ragaa naa kenne waan amma biyya lafa kana waggaa 600 akkoosin si waggaa 600 nuti koo biyya lafaa erga dhiifamni godhate meeyyuu waggaa 2017 kana keessa san rakkoon qabu mee waan sin jedhe ragaa naa kenni sin jedhe kiristaanummaan amantii ta'uudha. Nuti warra biyya lafaa fayyisedha baru nuti warra ifaati akkamitti dukkana kee teessee waa'ee kanaa na gaafatta. Rakkoon qabu kiristaanummaan amantii ta'uudhaaf ragaa naa kenna. Ragaa. Araa kiristaana jechuun warra Kiristoos duukaa bu'u warra cubbuun isaanii dhiifameef jechuudha. Ragaa naa kenna. Ragaa naa kenna. Ragaa naa kenna. Nuti Kiristoos isa gooftaa ta'e waaqessina Kiristoos Yesuus. Ragaa naa kenna. Waaqa keenya jechuudha. Kiristaanummaan amantii ta'uudhaaf ragaa naa kenna. Ragaa naa kenna. Jalqaba hiika kiristaanaa beektaadha ani kanan sitti maaru. Ragaa naa kenni Yoo hiika kiristaanaa beekte irra dhaggeeffadhu yoo hiika kiristaanaa beekte sirrittan sii kenna yoo hiika kiristaanaa beekte. Ayyee hiika kiristaana jechuun maal jechuudha? Ayyee ish rakkoon qabu achii sii dhaqa. Kiristaana jechuun maal jechuudha? Achumarra naa dhaabadhu. Kiristaana jechuun jechuudha. Kiristaana jechuun biyya lafaa kanarratti dhala. Biyya lafaa kanarratti. Abboo kiristaana jechuun maal jechuudha? Biyya lafaa jinni jaankaadhi biyya kiristaana jechuun maal jechuudha? Liivii keessaan baatu. Kiristaana jechuun warra Kiristoos duukaa bu'u warra fakkeenya Kiristoosiin jiraatu jechuudha. Ragaa naa kenna. Kiristaana jechuun warra Kiristoos duukaa bu'u jechuu akka ta'e ragaa naa kenna. Kun sammuun isaa nagaa miti. Isaan sitti nagaa wallahi sammuun koo perfectidha. Naa kenni waan si gaafadhe ragaa naa kenni. Kiristaana jechuun kiristaanummaan amantii ta'uu dhiisiiti hiikaa kiristaana na gaafadhu naan jette. Hayyee hiikaa kiristaana si gaafadhe kiristaana jechuun warra Kiristoos duukaa bu'u kan jedhu ragaa naa kenni. Baay'ee daddafi. Akkam jechuun? Ragaa daddafi kiristaana jechuun warra Kiristoos duukaa bu'u kan jedhu ragaa naa fidi Baay'ee dafi. Waan tokko sitti himu sittan fida waan tokko sitti himu. Natti himin ragaa qofa naa kenni sitti himuu miti gaaffii ragaa naa kenni. Nuti akkoo si faana haasa'uuf iyyuu yeroo hin qabnu bara. Yeroo hin qabdu taanaan maal godhu walgaltee mucaa wajjin tasgabbiin haasa'uu jiru mucattii wajjin maan harkaaf. Namoota ga'umsa hin qabne irratti roorrisaa jirtaa barkanaafani. Homaa kan hin beeku waan waa beeku fakkaata garuu waan waa beeku fakkaata waan moo beeku. Ani hin beeku ragaa naa kennati beekaadha. Jechuun hin beektu amma sitti maan jira bara.
Iska Ishaan xiqqoo immoo taataaf sa'una. Ragaadhaan haasa'e waan haasaa jirtu. ragaa naa kennu. Ragaa naa kennu. Ustaaz Abuu Xalhaa naa obsaasin natti wacan jedha. Booddee natti wacan jedha waan ta'eef. Urjeetillee naa obsi. Urji naa obsi. Booddee Isa natti jalqaba wacan akka gaaffii gaafatteerra. Eeshi. Isa jalqaba gaaffii gaafatteerraa deemee ragaa sii kennaa deemana dhaggeeffadhu. Kiristoos Yesuus jechuun gooftaa ta'uusaa Lakki waan Kiristoos hin gaafanneen tokkoffaa kiristaanummaan amantii ta'uu ragaa naa kenna. Lammaffaa kiristaana jechuun hiikii isaa hordoftoota Kiristoos jechuudha kan jette lamaan kanaaf ragaa naa kenna. sirriidha kun. Ragaa naa kenna. Evidence. Eeshi. Kunoo si guddisee jira bakka Abuu Xalhaa kanatti ol si fuudhaa qofa. Achi bakka Abuu Xalhaa biratti. Dhaqee Yohaannis 13 hanga 14 dubbisi. Hoo ol si fuudheen jira nu baasi. Yohaannis 13 hanga 14 dubbisi. Si guddisee jira Abuu Xalhaa biratti kunoo ishee kan Dubbisi odduma kee yaa'ee dubbisi xiqqoo lafa nana jiru laayitiin isaa peneeshiniin ta'u dubbisi iddoo isaas. Akkuma nutti mul'ate dubbisna rakkoon qabu nu baase. Itti fayyadamaan jira silkicha moorraan fayyadamaara kanas taasisaa jiru. Rakkoon qabu akkuma feetu nu baase. Eessadha siin baasa rakkoon qabu bilbila lamaan qaba. Yohaannis 13 hanga 14. Ilaal dhaggeeffadha yaa jamaa. Ragaan inni nu baasaa jiru ragaa tokkoffaa ragaa lama keessaa tokko kiristaanummaan amantiidha kan jedhu tokko lammaffaa kiristaana jechuun hordoftoota Kiristoos jechuudha kan jedhu ragaa nu baasuu jira jechuudha. Kiristaanummaa irra jireenya firmaa. Jiraachuun kiristaana ta'uu barbaadu. Ayyee ammaa cufadhu tola saashi. Anu baasati booni. Yohaannis meeqeedha yaa jamaa dhiifama. 13 hanga 14. Okay. Kowai walirra naqeen innatti fiddayyuu ganaadha. Waanuma ati haasofte sana dhaga'ee man beeku Yohaannis isa tamma dubbataa jirtu sana. Gurrumaan nuun dhageenye takkaa Yohaannis san barreessuu dhiisi. Maaliin galu kaa dukkana keessa jirta? Takkaa Yohaannis gurrumaan nuun dhaga'een beeku waan tamma dubbatte kan. Dhaga'ee man beeku. Dukkana keessa jirta akkamitti sii galaree? Wallaahi wabillaahi ifaa laayitii isaa ajaa'ibaa keessa. Wallaahi dukkana keessa jirta wallaahi. Eeshi maayinni 13 dubbisa moo kaman viidiyoo baasuun abdii baasi please. An viidiyoon baasu garuu 13 maal jedha? Viidiyoon baasuun bilbila lamaan qabaa itti baasi. As baasi boonii si ergee jira kun viidiyoo. Isarraa bakka buutee baasi boonii piliisiin akkanaan jiru. Isarraa bakka buutee mi tolosaarraa bakka buutee baasi. As baasi. 13 irra baaseti. Yohaannis 13 irra baasi. maa rakkoo qabanan dubbisa garuu baasii ati moo biraa dubbisi. As baasi tolosaarraa bakka buute. Isaan baasi jennaan isarraa bakka buute as baasi. Araasi guddaa situ irraa bakka bu'e. As baasi. Nan dubbisa dhaggeeffadhu booda dubbisi atillee hin qabda waan ta'eef. As baasi tolosaarraa bakka buute. Eewa viidiyoo si ergeera itti nan dubbisa tolosaa 13 Okay. Barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu. Dubbisaan jira? Dubbisi. Okay. Barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettan iyyuu ani barsiisaa keessanii fi gooftaan keessan erga miila isiniif gaha. Maatewos 28:18 dubbisi. Bakki la dura isa siin amma baasirratti. Hayyee maal jedhaa Yohaannis boqonnaan 13 lakkoofsa 13 dhagaa yaa jamaa. Dhagaa sirri dhaggeeffadha. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 akki jedhu barsiisaa gooftaa jettanii na waamtu. Isin akkuma jettaniyyuu ani barsiisaa keessanii fi gooftaan keessan erga miila isiniif dhiqe isin immoo miila walii keessaniif dhiquun isiniif hin ta'a. Kana kiristaana kan jedhu. Kun hiika kiristaanaa sirriidha. Wallara anaan jechaan turre ammaati. Gochaa fi hiika kiristaanaa sirrii. Kan geenyes jira jechuudha. Okay. Ayyee amma bareedaati. Ati maal hordoftoota qofa argachuuf maawwata waa taate? Indazii እኮ አይደለም ፐርፌክት ኢየሱስ ማሪ ማረን
waan hordoftootaa dhiisi maal taate ati nuti waa'een kanaa nu yaachisee hin beeku takka wallahi. Barra Waa'een kan kana kee nu yaachisee waa'ee hin beeku. dhugaa rakkoon kee Gurba hordoftoota argachuuf malee gurba dhiisi ijoollee maal taate kiristaanotaa warra hordoftoota piyuurii hundarra hin dhagaye arganne dhiisi. Hordoftoonni nu birqii miti maal taate gurba dhiisi amma waa'ee kanaa. hirkattee Waa'ee soban kana odeessiin ragaa ka irratti hirkattee kaase. soban odeessiin Ragaa irratti ela hidhadha. Ayyee macaafa qulqulluu kiristaanummaan keetti amantiidha maal kan jedha jedhamu beektaa? jiru. Wayi Dhagahi wayi macaafa waan biraa qulqulluu keetti akka walitti hin jedhu laaqiin. macaafni hin beekuma waa'ee macaafa Gurbaan kanaa maal beeku macaafa keenya waa'ee isaan beektu waan siin quraana jedhe sitti fakkaate waan siin jedhe. Waa lama dubbatte hin beektu wanni lamaan kwaati ati dubbatte tokkoffaan kiristaanummaan amantii yeroo takka kiristaanummaan amantiidha jettee ragaa hin qabdu. Lammaffaa kiristaana jechuun hordoftoota Kiristoos jechuudha jettee sobdeetta lamaanuu sobde. Ayyee amma gamanatti achi deebna.